Girtinjo galatam. Tole. Naaneen magaalaa TikTok gubbatti argamta. Sorry argamta. Hayyee magaalaa TikTok gubbatti argamta. Mee gaafa dura TikTok banattu naaneen follower meeqa argatte TikTok gubbaa? Ana kan banadhetu mbenaani gidee namni na arki yani style khiya wanni hundi khiya namafti hen saayon khanani akan tabadu mali khiya mbene akkuma seenati follower kuma tadin arkadiyati baayta kakhasati Abu numara hagot follower khumsa di baayta katibanan ambar follower khumsa di ginanje mchota lala ishi tana geele tante ayoni sadarka hatu ge mchota ninga tonfal No sadarka guddo gesa Beredu waraabis ijjesu jira di waraabif. Okay. Geelee ishiitinillee galatoomi jennaan gaasumaanu. Tole gaafiin itti aantu. Mee TikTok irratti gaa wanni nama muudanne hin jirtu koomantis tahee viidiyoo yeroo waraabdu awanuma raa godhanii isaan. Akkoo haala isaaniiti yaa himaniiti. Asitti wal boci. Ilmaan haram. Qaamu kullaa gideedhaan deeme ni didan. Mi ati viidiyoo kana waraabanii TikTokiin afaa geessanii. Ummanni kun namaa miti islaamaa miti ummanni kun. Islaam. Duboo maal abbaa isaaniiti. Kanneen bakka fituu qabanii ana waan anjaan haya yaa abdii xiyyamee dhiifama naayim. Okay. Bareedduu waraabiif bareedduu rigaddi. Okay dhaggeeffadhu naanee. Mee TikTok efa jalqabde mudannoo akkana jettee beektu mee mudannoo akkamtu si mudate TikTok gubbatti? TikTok gubbaa waan na mudatini jira subhanallah silmiin gaaraan goone wanni TikTok hin nagooti. Waanuma TikTok hin nagoote silmiin gaaraan goone dhugaan seema. Silmiin gaaraan goone jegaarin. Iskiriin rigaddi naa raffisa saaddaati. Saaddaa erga. Okay, warri malaa dhaggeeffadha. Gaafii teessan bikka mallattoo gaafii sanitti hirkatanii isiniif hin baasaa gaafii tiyyan dura fitan. Mee leensaa TikTok siif maali? Anaaf waa hunda kiyya. Bakka akka kiyyatti akkaan jiruu baqattummaa keessa jiruutti namaan itti hima yoo nama takama waan takkan itti himadha jee na farachuu diduu mala. Hayaanan jechuun mala. Amma geelummaan tiyatuuni namaan haalaan jaalladhu biyya kana keessa micoota akka dhugatti. Dhalaa hojii waliin ta'u akka dhugatti. Isummaan tunu waan takka hayaattu jira hayaan jennee jira. So an TikTokii gubbatti ammoo waan fadhe godhee waan fadhe gadhiisee achirratti filaaluu kiyyaaf hedduu yookaan ni gammada. Bakka an na gammachiisa. Waa hunda kiyya TikTok. Waa hunda keeti jechuu. Mixtaranyaa kiyyaa waa hunda kiyyaan sinjee baraachuu jirti walitti qabadhaati. Wow, thank you. Gaafii itti aantutti si dabarsa. Mee TikTok gubbatti eenyutu akkaan si aarsa yookiin yeroo TikTok seente eenyu haalaan jibbita? Warraan footoo fuula isaanii hin agarre warraan maqaa isaanii hin beekne isaan haati tooniif gaafaasa. Warraan akkasiiti. Warraan maqaa isaanii beeku yoo ta'e na beekaan jaa amma abdii footoo keetiin harkaa maqaa keetiin harkaa abdiin kun na beekaan jaa yookaan keessaan sirriifa abdii maaligaa na beekiin siin jaarsi galee warraani footoo isaanii hin beekne warraan maqaa isaanii hin beeknetu nallee cinqee hizbitti cinqee keessaafuu anafa. Wanni isaan naan ja'anillee hin jiru jechoota lama kan wal fakkaatu qofa irra deddeebi'aniitu naan ja'an kana natti fakkaatu natti mul'atu waan an ta'e na qabata waan akka kanatti. Wow, dasja. Okay, tekstii namaa deebisee jidduudhaan. Okay, gaafiin itti aantu maal jetti mee TikTok gubbaa namni hundi nama dinqisiifatu qabaa. Leensaati yoo eenyu akkaan dinqisiifattame ijoollee shamarranii keessa. Akka ajaa'ibatti namaan akkaan jaalladhu caaltuu. Caaltuu amaan mi? Faayizaa. Gammee. Gammachuu. Waaw. Gama takkaan soddaa kiyya gama takkaanis hedduu takka akka dhufee ol ka'etti illeedha. Moq dammaqqa godhee bakka. Waaw. Maakilleen teenyuma bakka ati naftaati ittiin gammadallee. Galatoom hayyee. Hara gaafii itti aantutti hin dabarsa. Mee koomantii irratti gaa yoomillee hatta aanalleen arrabsameetiin jira koomantii gubbatti namni TikTok dhaqee hin arrabsameen hin jiru. Mee jechi koomantiin akkaan si aarsiti taaga ammaa si keessaan badne koomantii maal jettu yookiin koomantii tami? Dullatti.
إلكي دلتي أنا ما نبيخني Yo, red during it. Also nambeni bada lali. Also nambeni also namadalu hindan denye takka. Takka bani dullati bar ati malin jesa gafa takka marfe corona tin dilatu de mati. Marfe corona nama jifti jebete namni nama jifti chande gya akka dugati. Dugaya ni akka biya khanati namni duro oromo khasaw. Oromo godatille hinar kine hinta genya gamma. Angin godade. Ayye. Marfe corona. Ani nama biyala ju takata khanin biyo gafadli akami huneta mal jetin itti dafare qalitin tiyana gote jechu isan gote hina fille sanin tiktoki gubbe he ya da khana de mali bagata mi namni qofeet illi duawete himada ati dullati ani siti an shabab ni gote din jira anje komandi akamnati komandi akamnati sani jechu wahid dura dullat majani ati dullati darani an shabab ni gorde jira يا الشباب اللي هو يا هي قلت مي لنسو أكسمت تيك توك راجما يوتيوبر تأتي دبرا مي يوتيوبر جولة تانية تر أورومو غسا نمني أتكان دينك سيفت يوتيوبر خم تكو خا نجمة تشيسو خلينا نتشتي وانت جو جروبي تاني تعلّا في بديفا Charchar Vine. Charchar Vine, eh. Awara khan inda luga. Oromo dai san malla la dugumani mati. Oh, Charchar Vine. Wari bila na khobal kisan ni khobal le jani ni dale ne jani ti chachahani. Na bo hindane ana ma YouTube khiya na guddati ni male guya na guddati tukken ra khasu de mummata khan. Ummatu reaction fa raddalek. أنا ما جالله فا بابا وانتي فا وان فديوني جاي وان نجاني لي يعني ما تفكرتوا قلت قاوة دي هماني نمني ديمو قاري نفتح نوقاتا كذا كتير حاسوني ثاني وان كان فيديو قد يسو دي سي لفتو والترمني نفتح في كله واو الدودس جا ترتر باين أكيد أو تناسو مانو لينساني سنفيرتي جلتي أني سنفير أوكي لينسا يوتيوبر أورومو خيسا نمني تحال عن جبتو إنجليزي فانا أسوي ما دايق عشان نفنيك أيه هاي Hi, my brother. Hi, my sister. Hi. How are you? Hi, my brother. Fine. Tala mo ira na ay my brother. Hi. Ira mo dalada. I don't speak English. I don't speak English. Ayala. I don't. Yeah. No, I speak English. Not English. No. Why speak Oromo? Speak no English. My. You. My English. La lutu asli think Abdullah. Ana ra kabawi. Uddu think Abdullah. Awa grana rukume. Grana rukume ndi mo ka grana. Oy rai. Grana rukume. Oso gavi takaga mudari tu gay wallahi billahi rabbi. Okay, gavi de javi de. Le sare le gemadu ron khobal chisi ni de gavi de jana. Ay. Ani de kiti si de. Le sare gemadu me YouTuber oromo kesa khajara tunumte jirta charchar vain akate akasumatti qaati arkam pena YouTuber ati jibbitu YouTuber khab هدو والله هدو وريني اللي فتهم فين كايوس ما كان كذا يوتيوبي نرى يوتيوبي ده لقى أكم نجيب بس هدو نأكل هدو ورين أم بيقول ما no YouTuber tokko خاتم فين يوخين خاتي عمله خيسان سر فدا يتون أكيد تدلقوا جبتن سري متي خاتي يتون يوتيوب خم أم كاتاني يا بيقول أما يوتيوب ده تجمعني ماتي أما تلا فادا وتلا فاس بنايتي تل فاين هتيتي في كسيت في مالي قالتهم يا يه بروختي وما ذكر كونغو يوين نوبا نبيعه لينسا يا نبيعه ده جماعة جالت تجدبر لينسا جالت تسيف ماري نافي جالت تسيف ماري أن جالتين أنا أفدوغا أنا ما فهمو صوب
akkam jechuu siif dhugaa namaaf sawaan adda nu baasi. Yaa. An jaalala jechuun jaalala dhugaatiin beekaa. Tanuma dhugaa san jalaan deema. Namni ammoo akka yeroo gudditti jaalala dhugaa kasi garsiisuu fi sobuma bakka itti fayyadamuu fa'aa minaan fa'aadha ilmi namaa kan dhaabbatee deemu malee an akka kiyyatti jaaladhee dhugumatti hin jaaladha. Dhuguma jaalaltiiti yeroo. Jaalalti tante jaalala dhugaatii jechuu. Yaa. Okay, galatoomi leensaa. Gama paartituutti achi dabarra. Yookiin marsaa lammaffaa gaafiif deebii. Waa lama keessaa waa takka filatta, okay? Okay. Okay. Dhiira akkaan qallaa fakkii kiiloon isaa 35 yookiin 40 fuulli isaa akkaan bareeduu fi dhiira fuulli isaa inuma bareenne gurraacha cubuluu lamaan kana keessaa kan filatta. Garuu qaama bareedaa qaba. Inuma bareeduu chestii qabaa. Fuulli isaa fokkotaa hidhiin gurraattii fuulli cibuluu. Garuu kaan qallaa fuula bareedaa qabaa jechuudha. Dhiira lamaan kana keessaa. Allah yoo deeme bandamni isa bila dhukkee naraa kaasaa. Fokkotuma san qaama qabu san abdiin dhagee boo. Fokkotaa qaama qabu san. Kanaan yoon tokko nalaallee beebii yoon hin jeen daa'i godhu san hin jala deema malee ani bareedina dhiqeetitu qabu. Bubbee dhufu. Kabubbee dhufu ni jala fuudhu ati maal taate abdi. Anaa tanaa gaafanii reeyaa de kaasuu ni beektaa kanaan. Atuu kana ni beektaa deebisi. Qoblaa dureerra. Okay. Gurraacha fokkotaa qaama qabu filattaa jechuudha. Galatoon doktora beekamaa akkaan beekamtii qabuu fi aktara muuvii dalagu keessaa kam heerumuu barbaadda? Doktora akkaan beekamtii qabu. Yooni doktora akkaan beekamtii qabu. Okay, barfee si dira. Nama ija hin qabnee fi nama gurra hin qabne. Kan gurra hin qabne irra naa wayya maal dhaga'ee maali ijaan harku yoon fade. Gurraan hin dhaga'u gi. Akkam? Gurraan hin dhaga'u. Jalaa dhokoo isaa waan hin fadeef galee. Gurraan ammoo maal abbaa isaa dhagaa. Harkaan hin dubbata. Kam heerumuu feete? Lamaan keessaa? Gurraan hin dhageenye. Gurraan hin dhageenye heerumuu feete? Ijaan harku. Firii dhiira qalloo jaan bakka anillee furdachuun qabaa jechuu haala kanaan. Leessaa furdachuu qaba bakka anillee lafa. Laati qiyyaa Allah bar. Softiin ani teewara. Dhiira kiiloo 35 siin jedhe. Na hayaati bombaalee nu akkasitti hin duune maal taateef? Meeqan 35 mi? Inni nu 35 hin guunne. Sani olitti duute qishat 35 nama jaam malee haay. Okay. Eega. Leensaan dhaggeeffadhu dhiirti takka Saudi Arabiyaa irraa gaafii jaalalaa siif dhiyeessee gaafii xiyyeessa tajaalalaa yoo naaf hin deebisne ofiin fannise yookiin ofiin ajjeesamoo dhuftee bikka nan jiruun na heerumte hoos hin jedhe maali deebisaan ka'e? Hin dhaga'uun. Maal? Hin dhaga'u. Takkara dhibbara islaamaati. Iskirishut mee bakka paaswordii xiyyaa siya kan naagiseen tillalta. Suudumaa dhabee yaadaa'u. Warrummaan fanni akkas gadhoo. Warrummaan ija deddeemuu hin dhaga'uun waan akkasii. Iffanni isaa miti maaf hin ajjeefne? Ifa ajjeesin jaa. Ifa ajjeesu? Ifa ajjeesu? Wallahi dipinaa jiru. Leensaan garaa Amma waan deebiin deena fayyadisee dhaqaaf isaaf hin maraa deentana. Wayyoo leensaa wayyoo. Hayyee galatoom. Danda'u kaa'achuun aqlii danda'atii akka gorsullee ni danda'a. Gin achi waan dhaquuf. Okay, leensaan dhaggeeffadhu. Tujjaara baadiyyaa jiraatu moo miskiina magaalaa jiraatu heerumuu feeta? Ani akka kiyyatti baadiyyaan fadha. Tujjaara baadiyyaa? Ani akka kiyyatti. Okay, galatoon tujjaara baadiyyaa. Ija akkaan xixiqqoo feeta moo kan farkiiloo yookiin hidhii akkaan guddoo feeta? Irra deebi. Maal jedha? Ija akkaan xixiqqootii fi dhiira ija xixiqqoo chaayinaa qabduutii fi dhiira hidhii guddoo yookiin kan farkiiloo qabdu. Ati booda gabbuuf deemtaa beekte ammoo maali
Nadagai gubbaan gaafattee gabbuuta gabbuu yoom fete. Abdi gabbuu ammoo maaliin rakkoonni beektaa? Akka itti faranjiin siimata. Jetam silaamu fete dubbii guyyaati. Hidii guyyaa kanaati. Jetam silaamu fete walaa faranjiin. Jaalalti wanni fade yookaan hidiin hariifa hidiin gurguddoon jette xiqqoo malabbaasiin naa godaanuu gurguddoo qaba. Hidii guddoon fade. Okay. Hidii guddoo fete. Galatoom. Namaa fi maallaqa? Maallaqa jettila. Sanaa mala dhalaati. Hangin namaan irra fada. Nama irra fete. Galatoom. Maallaqaa fi jaalala? Jaalala irra fada wallaahi. Lafa rafee jaalalaan fada. Dhiiraa fi dubra? Dhiiraan fada. Dhiira feeta. Makiinaa fi farda? Dhugumaan himaati. Makiinumaan fada. Biddeenaa fi marqaa? Oh my god. Marqaan fada. Darasaa masgiida galtu laal dhaggeeffadhu darasaa masgiida galtu ta'e ibaadaa qabdu. Heerumuudha moo tujjaara qabeenya qabu haruu hadiin hin qabne keessaa osoon kijibinitti lamaan keessaa tokko filadhu yoo sin jaan. Rabbiin addunyaa akhiraa naa dorku laal dhaggeeffadha amma akka dhugatti warreen na jala jirtanillee. Biyya kana keessatti yaa rabbiin jee guyyaa takka yoon indilii qabaate na raadhiqi ammoo mucuma sannaa kan hin jee mucaa akkamiin jaaladhaan biyya kana jira maqaa kaasuun naaf hin ta'u amma dhiyoota na fuudhe wurtuu keessa galaa sheekh akka maqaati nama ibaadaa qabu nama imaana qabu sheekh illee hin jo'anii sigalee nama imaana qabu. Hedduu takka silaayin je'e wurtuu dhaqee mucaa kana rabbi jecha naa kan naadhaan hin qaceelaa waa hundaa fi yoon hin jee yoo hin jee akka dhiirtii dhalaa kadhattutti hedduu takkan hawwaan akka kiyyatti. Ifi khiyaaf bakka yoo live yoo maali waa hedduu waan arkinatti fakkaatu. Gina ammoo akkas ta'ee taa'uun hin fadha das hin jaa. Saniifuu dhiira ibaadaa qabdu si yoo yaachuu. Akka beekamatti. Waaw maashaallah rabbi si faqan. Dhiira borcee qabduuti fi dhiira malaaxaa. Koofiyaan taqaayaami. Saniifuu malaaxaa. Abdii baraati gabbuuf deemtaa siime borceen hin danda'u. Malaaxaa abdii. Okay. Faayidaa TikTok fi caaltuu TikTok. Adda filadha. Akka keessa kiyyetti na gammadu caaltuu. Caaltuu filattee jechuun. Hamzaa Leenca Islaamaatii fi Hamzaa Sheekh Jaabir. Imaana qabduun fadhannaaniti asaabota kan ta'u ta'e akkasi ho'aat maal fi siyaa beektan waan hin beeknaaf hin qabne Hamzaadha Sheekh Jaabir Hamzaa Leencaa irra deebime Hamzaa Leenca Islaamaatii fi Hamzaa Sheekh Jaabir lamaanuu sheekootidha jechuudha. Hamzaa Leencaati? Okay, Hamzaa Leenca Islaamaa filatti dalatu. Hara gaafii itti aantutti achi dabarre. Naanee waa sadii kasargii teetirraa hafuu hin qabne maali? Waa sadii kasargii dandeetirraa hafuu inuma hin qabne sadan nuu tarreessi. Waa sadii kasargii xiyyaara. Sargii ammallee nu godha. Haayee wanta maal isa? Veeloon kaayyadaha. Taakka? Miizeen godhadhaga. Lama? Sadii, okay. Galatoon. Waa sadii jiruu tantee keessatti waan dhabuu hin qabne sadii nu hime ammas. Wallaahi. Waraanin haalaan jaalladhu bakka. No, waa sadii jiruu tantee keessatti waan dhabuu hin qabne. Fakkeenya waan sadeen san keessaa takka naa hime. Waan ofeete ana fakkeenya waan sadii jiruuti keessa kana barbaachisu ummaatiyyaa akkana jeesi himuu ni danda'a. Mutiyaa waliyyaa xiyyaa qaba. Kanis hin joonamaan haalaan jaalladhu naannitti jiruu keessaa naan jettee atiif dubana deebisu. Ukkoo ummaa tantee taakka hayyee lammaffaa. Mijoollee tiyya. Lama. Obboleeyyan xish. Sadii galatoom. Hara gaafii itti aantutti achi dabarra. Okay. Mee dhiirti maal akkaan jaalatti akkasumattis maal akkaan jibbiti si biratti?
Nama haalaan cinqa nama arrabsuun fadhan. Nama akkam? Nama haalaan isaan cinqa nama arrabsuun fadhan gaadiirti. Dhiirti waan akkaan jibbitu nama haalaan isaan cinqee nama arrabsuun fadhan. Okay, maal akkaan jaalatti? Maal jaalatti dhiirti akkaan? Amala haa. Amala. Jaartii amala gaarii. Okay, ayyee. Laal dhaggeeffadhu. Burusha ilkee dhaggeeffadhu waan kana sirriitti. Meekaappii taakka.